Eebila tokko 2025 akkam jirtu daawwattoota keenya oduu isinitti himna oduu yeroo kana waliin Geetoo Lamayyooti. Burtukaan Tamasgeen dabalatee namoonni akka shakkaman kaleessa mana murtiitti dhiyaataniiru. Beellamni itti gaafatameera. Dookumentarii sobaa hojjetanii televezyiinii EBS jedhamu irratti torbee darbe keessa warra dabarsan yakkaan shakkamanii to'annaa poolisii jala jiran torba guyyaa lammaffaaf wiixata kaleessaa mana murtii federaalaa dhaddacha Araadaatti dhiyaataniiru. Dookumentariin EBS irratti darbe sun waan sobaa fi uummattoota jidduutti goolii uumuun biyya jeequ irratti kan xiyyeeffate akka ta'e ergasii qaamotni nageenyaa beeksisanii ture. Burtukaan dabalatee namoonni waan sana keessatti hirmaataniiru jedhaman qabamanii poolisii magaalaa Finfinneetiin qoratamaa jiru. Jimaata darbe mana murtiitti dhiyaatanii qorannoof ragaa walitti qabachuuf poolisiin guyyaa dabalataa itti gaafatee ture. Manni murtii federaalaa dhaddacha Araadaa dubbicha qabate wiixata kaleessaa galmee sana erga ilaalee booda guyyaa dabalataa 14 na barbaachisaa jedhee poolisiin gaafatee tole jedhee kenneeraafi. Kan beellama irratti argamanii turan haadha dubbiiti kan jedhamte Burtukaan Tamasgeen abbaa qabeenyaa fi hojii gaggeessaa TV EBS Nabiyyuu Xiyyumee Liisaan hojjettoota EBS Taarikuu Haayilee Darajjee Luqaalee Hiliina Taarraqany Nixir Darajjee fi Mettaagas Alamee kan jedhamanidha. Isaan kun gartuu finxaaleeyyii naannoo Amaaraa keessaa seeraan alatti qawwee hidhatanii socho'an kan humnaan aangoo qabachuuf dhamaan akkasumas jalee isaanii farreen nageenyaa biyya alaa fi keessa jiran waliin ta'uun faayidaaf jecha shira xaxanii soba qopheessuun saboota sablammootaa fi uummattoota biyya kanaa gidduutti jibbiinsa shakkii fi goolii kaasuun biyyi akka nagaa dhabdee mootummaa irratti dhiibbaan taasifamu gochuuf yaadanii diraamaa sobaa tolchanii tamsaasaniiru jechuun poolisiin yakkaan isaan shakkee himata isaan irratti baneera. Waan kana ta'eef ragaa teeknikaa fi taaktikaa irratti dhiyeeffadhaa jechuun guyyaa dabalataa kan gaafate. Caffeen biyyaalessaa labsii aangoo bulchiinsa yeroo naannolee waggaa 2 dheeressuu dandeessisu raggaasise. Manni maree bakka bu'oota uummataa har'a labsii bara aangoo bulchiinsa yeroo naannolee si'a 2 tokkoon isaanii hanga waggaa tokkootti akka dheeratu hayyamuu raggaasise. Haaluma kanaanis bulchiinsi yeroo Tigraay aangoo isaa dhiyeenya kana xumuramee waggaa dabalataaf akka dheeratu dandeessisa. Fooyya'insi kun labsii lakkoofsa 359 muraa 2003 sirna mootummaan federaalaa naannolee gidduu galu fooyyessuuf ba'e ta'uu ibsameera. Fooyya'insi kun sagalee caalmaan kan ragga'e yoo ta'u bara aangoo bulchiinsa yeroo naannolee dheeressuu mana maree federeeshinii irraa gara afyaa'ii mana maree federeeshiniitti dabarseera. Labsii kanaan dura hojiirra oolaa ture mootummaan federaalaa naannoo tokko gidduu seenuu kan danda'u yeroo mootummaa naannichaa nagaa fi tasgabbii eeguu dadhabe yeroo dhiittaan mirga namoomaa guddaan uumamee fi mootummaan naannichaa furmaata kennuu dadhabe yookaan yeroo sirni heera mootummaa balaadhaaf saaxilamu ta'uu ibseera. Akkasumas mana maree naannolee fi qaama raawwachiiftuu olaanaa naannichaa hojiirra dhorkuun bulchiinsa yeroo mootummaa federaalaa itti gaafatamummaa qabu akka dandeessisu hayyameera. Haa ta'u malee labsiin kun bara aangoo bulchiinsa yeroo waggaa 2 kan daangesse yoo ta'u yoo barbaachisaa ta'e argame ji'a 6 dheerachuu danda'a. Labsiin kun dhugaa amma jiruun kan wal hin simne akkasumas rakkoo nageenyaa fi siyaasa garmalee walxaxaa ta'ee furuuf haala jijjiiramaa akka barbaadu ibsameera. Naannoo Tigraay akka fakkeenyaatti kaasuun bara hojii waggaa 2 boodas filannoodhaan mootummaa naannoo idilee hundeessuuf haalli hin uumamne jechuun hubachiisa. Labsiin fooyyee kun manni maree federeeshinii waggaatti al 2 qofa akka walga'uu fi miseensonni isaa naannoo isaanii keessatti itti gaafatamummaa mootummaa olaanaa akka qaban ibsuudhaan jijjiirama kanaaf sababa ta'uu ibseera. Sababa danqaawwan kanaan bara aangoo bulchiinsa yeroo dheeressuun barbaachisaa ta'us yeroo gabaabaa keessatti walga'ii waamuun marii geggeessuu fi murtoo kennuun rakkisaa ta'a jechuun ibsa. Fooyya'insi kun afyaa'ii mana maree federeeshiniif aangoo yeroo bulchiinsa yeroo dheeressuu kan kennu yoo ta'u murtiin kun yeroo manni marichi walga'ii idilee isaa geggeessu dhiyaatee raggaasifamuu akka qabu tumameera. Bulchiinsi yeroo Tigraay qaama waliigaltee Piriitooriyaa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti sadaasa bara 2022 mallattaa'e ta'uun erga hundeeffame waggaa 2 ta'eera. Mootummaan federaalaa Geetaachoo Raddaatiin pirezidaantii gochuun muude. Waxabajjii 2024 irraa eegalee waldhabdeen Abuut keessatti Dabratsiyoon Gabramikaa'el fi Geetaachoo Raddaa gidduutti uumame hojii bulchiinsa kanaa jeeqeera. Gareen Dabratsiyoon kanaan dura Geetaachoon akka aangoo irraa kaafamu kan gaafate yoo ta'u bulchiinsi yeroo gama isaatiin gareen Dabratsiyoon fonqolcha mootummaatiin naannicha tasgabbii dhabsiisuu yaaluun himateera.
Torbee darbe ministeerri muummee Abiy Ahmed Geetaachoon aangoo pirezidaantii yeroo Tigraay isaanii irraa gadhiisuu isaanii mirkaneessuun uummanni Tigraay nama pirezidaantii bulchiinsa yeroo haaraa ta'u akka filatu waamicha dhiyeessuun isaanii ni yaadatama. Finfinneetti konkolaattonni geejjiba uummataa elektirikaan hojjetan 100 hojii eegaluu bulchiinsi magaalichaa ibse. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee konkolaattota elektirikiin hojjetan 100 guyyaarraa hojii eegalchiisuu beeksise. Kunis rakkoo geejjiba uummataa hir'isuuf faayidaa guddaa kan kennudha jechuun kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee dubbataniiru. Konkolaattonni kunneen kaardii kaffaltii dursaa dabalatee kenniinsa tajaajila ammayyaa akka qaban ibsameera. Magaalittii keessa naannoo adda addaatti bobbii fudhatanii akka hojjetan eerameera. Sirna wal harkaa fuudhinsaa kanarratti kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee ministeera geejjibaa fi loojistikii Alamuu Simee fi qondaaltonni olaanoo magaalichaa fi mootummaa federaalaa biroon argamaniiru. Aadde Adaanech Abeebee konkolaattota kana wayita hojii eegalchiisan kanatti magaalittii keessumaa hiriira geejjibaa baay'ee fi rakkoo ganamaa fi galgala mul'atu ni hambisa jedhan. Bulchiinsi magaalichaa rakkoo kana hambisuuf hojii jijjiiramaa hiikaa qabu hojjechaa jira jedhaniiru. Itti dabalamnis Finfinneen konkolaattota baasii boba'aa hir'isaniif naannawaa magariisa uumuuf hojjetaman hojiirra oolchuun adda duree ta'uu ishee ibsaniiru. Kana malees yeroo ammaa magaalittii keessatti konkolaattonni geejjiba uummataa 1117 ol hojiirra jiraachuu himaniiru. Koreen kaadhimamtoota miseensota boordii filannoo biyyaalessa Itoophiyaa filatu moggaafame. Ministeerri muummee Fidirii Abiy Ahmed koree kaadhimamtoota miseensota boordii filannoo biyyaalessa Itoophiyaa filatu moggaasaniiru. Dr. Abiy Ahmed akkaataa heera mootummaa Fidirii keeyyata 202 fi labsii hundeeffama boordii filannoo biyyaalessaa lakkoofsa 133 muraa 2011 keeyyata 5 muraa 1 bitootessa 17 2017 irraa eegalee koreen kaadhimamtoota miseensota boordii filannoo biyyaalessa Itoophiyaa filatu moggaasaniiru. Haaluma kanaan luba Taagaayii Taaddalaa walitti qabaa Profeesar Takattal Yohaannis miseensa, obbo Baay'ee Bazzaabbee miseensa, Dr. Yohaannis Bantii miseensa, obbo Kaasaawun Foolloo miseensa, Aadde Ergibee Gabra Hawaariyaat miseensa, Aadde Ingidaayee Isheen miseensa, Sabsib Abbaa Firaa Abbaa Joobir miseensa ta'uun filatamaniiru. Oduu keenya ittaanuun Gaambeellaatti buqqaatota Sudaan kibbaa dabalatee namootni kitila tokko oliitiif talaalliin koleeraa kennamuu eegale. Naannoo Gaambeellaatti duulli talaallii koleeraa mooraa baqattoota Sudaan kibbaa dabalatee jiraattota godinaalee naannichaa hundaa irratti xiyyeeffate eegalamuun ibsame. Talaallii koleeraa kun torban tokkoof kan kennamu yoo ta'u, tajaajila kanaan lammiileen gara kitila tokkotti dhiyaatan fayyadamoo akka ta'an odeeffannoon ministeera fayyaa irraa argame ni mul'isa. Pirezidaantiin naannichaa Aadde Alamituu Maadiin talaallii kana ministeera fayyaa waliin ta'uun kan eegalsiisan yoo ta'u, qooda fudhattoonni dhimmichi isaan ilaallatuu fi hawaasni naannichaa guutuun milkaa'ina talaallii kanaaf tumsa akka taasisan dhaamaniiru. Ministeera fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa gama isaaniitiin tooftaaleen bal'aa dhukkuboota daddarboo fi daddarboo hin taane ittisuu fi to'achuuf gargaaran sadarkaa biyyaatti tarsimoo bal'aan qophaa'ee hojiirra oolaa jiraachuus ibsaniiru. Akka odeeffannoon dhaabbata mootummoota gamtoomanii bitootessa 8,2025 irraa eegalee naannoo Gaambeellaatti namoonni 1,320 dhukkuba koleeraan qabamuu kan gabaafame yoo ta'u, isaan keessaa 29 du'aniiru. Gareen doktoroota daangaa maleeyyii ibsa kaleessa bitootessa 31,2025 baaseen waraannii fi tatamsa'inni dhibee koleeraa lammiileen Sudaan kibbaa baay'inaan gara Itoophiyaatti akka godaanan taasisaa jira jedhe. Akka gareen kun jedhetti waldhabdeen loltoota mootummaa Sudaan kibbaa fi hidhattoonni bulchiinsa Upper Nile kan Itoophiyaa waliin daangeffamtu irratti ka'e gara guutummaa Sudaan kibbaatti babal'achuun naannoo Gaambeellaas garmalee miidhaa jiraachuu ibse. Lakkoofsi lammiilee Sudaan kibbaa erga waraanni kun bitootessa 1,2025 jalqabee booda gara Itoophiyaa godaanan qofti 10,000tti dhiyaatu jechuun ragaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii eeruun gabaaseera. Oduu keenya xumuraatiin gaaffii ulaa galaanaa dhaabbataan qabaachuu Itoophiyaan kaasaa jirtu waan deeggaramuu qabudha jetti Israa'el. Ulaa galaanaatti ishii baasuu argachuun Itoophiyaan misooma walitti fufiinsa qabu akka qabaattuuf wabiidha jetti Israa'el. Ulaan galaanaa uummata kitila haganaa baay'atuuf akkaan barbaachisaadha kan jette Israa'el. Gaaffichi karaa nagaa fi dippiloomaasiin ta'uunsaa immoo waan deeggaramuu fi fudhatama qabu akka ta'edha dabaltee kan beeksiste. Kana kan jedhan Finfinneetti ambaasaaddara biyyattii Abirahaam Nuguseeti. Gaaffii amma Itoophiyaan kaasaa jirtu biyyootni haqatti amanan akka waan gaariitti ilaalanii simachuu qabu jedhaniiru.
guddinaa fi misooma walitti fufiinsa qabu argamsiistee gaaffii fi fedhii uummataa guutuu kan dandeessu. Biyyi kun hulaa galaanaa dhaabbataan dhimma itti fayyadamtu yoo qabaatte akka ta'e ambaasaaddarichi natti dubbataniiru kan jedhe Burqaa Oduu Itoophiyaati. Egaan daawwattoota keenya oduu keenyaadhaaf qabannee kanumaan goolabneerra turtii gaarii qabaadhaa.